Maatii hawwituu kotaa badiyaa dawadhaa ijoolleen badiyaa yaaddan ijoolleen badiyaatti guddatan akka kiyyaa waawoo badiyaan akkamdas nama jedha kanoo viidiyoo sini waraabaa jira sirriitti ilaala haga sirriitti quuftanii tasaitti argisiisaa jira baay'ee bareeda biyyi keenya nama galee nagaan biyya keenya akkanatti qaaman irra deemnu haa taasisu amma viidiyoo bicha waraabuu gara biyyaa sini galee deebi'ee dhufe Anna kan akkas bareeda badiyaa mee ijoolleen loo faayidanii guddatan jirtu laata akka kiyyaatti jechuudha. Anna badiyaan kun akkas jirti. Warroonni dhuftanii daawwachuu barbaadanis kotaa dawadhaa iddoo isaa isinitti hima. Baay'ee iddoo qilleensi isaa mijataa, iddoo bareedaa, iddoo nama hawwatudha. Kotaa isiniin jedha. Kanoo sirriitti ilaala. Irra deemee ta waraabaa jira jechuudha. Irra deemee isiniif jecha jechuudha. Akkasin laaltanii keessatti ijoolleen baadiyyaatti guddatan, ijoolleen loon eegaa guddatan. Anna warri aannan irree dhuguu jaalattan, aybii nyaachuu jaalattan kotaa hinoo safara looniin jira jechuudha. Biyya Arabaa kana kushiinuma keessa deemaa ooluu irra gallee yeroo tokko tokkos loon maatii keenya jala deemnee akkasitti bashannanuun kun gaariidha miti. Kinu amma yeroo margaati caleedha calee magariisni biyya keenya amma jiidha jira anoo caleen isaa akkas bareeda akkas nama hawwataa bargamoon jira qilleensi isaa mijataa kinu laalame warri calee rafaa taa'uu akka kiyya jaalattan Mee maal jettu laata har'a badiyaa kana laaltanii biyya keessan akka yaadattan abdiin qaba. Anna mee wanta isinitti dhagamee komentii alatti barreessaa. Sirriitti ilaala biyya keessan. Biyya bareedduu qabna. Rabbiin nagaan itti nu haa galchu.